jidduu tana edaan jidduu tana edaawwanniin hin arginiif bakkiin an je'e sun namoota hinaaffaa baay'atuuf hin taatu abbaan manaa gariin hanganumaaf jecha kaasa girri maal jechuudha je'a dhiisee biran kutu abunu eemi kun yoo dhugaan hinaafe arra hin bulu rafee hanga dubbiin tana fattashee hubatu hirribni hin fudhatu rabbi si haa baasu yaa mardiyaa teenya gurbaan nyaara guure yaa boo ittiin dubbatin miciyyoon nan beeytu مسكين الله والله أكبر الله eega walit أكبر dhuftan eega walit dhuftan isin haa milkeessu jireenya keessanis jaalalaan bareechee warra rabbiin waliin qananiisu ta'aa diiniin oolchee bulchee warra wajjiin turu warra wajjiin horu isin haa taasisu kan rakkoo diin furu jallaadhaas qaceelchee wahi dhageessanii akka komii kaafte dheengaddanna garraan joolleen dardaraa nuti maal si goonee naan jette yaa shaamee sitti aaruu keessa ja'an guggubanne maaliif aartan jennaan aruuza yoo dhuftees waa'ee dhiiraa malee waa'ee shamarranii dhiifteetuma deemtaa takkaa hin dubbanne akkasumalee duuba akkam taanaan je'een shamarran aarsinee tarii hoggaa nama nu dubbisu dhabne الله isaan أكبر isaan biiroo shaamee keessa dhufaniitii isin himatanii isin mirga keessa yoom takkaa dubbattan nutti ol baaftanii yoo isin nu biratti isin kasastee hubeellama sanirratti seeraan argamtanii firraa hin falmitanii eenyu gaafattanii hin je'een boo ofumaaf ofirra ciiftanii anis lubbumaafiin isaan kana suuta eeggachaa rukutaa bakka oolanirraas bakka bulan wayyaa dhugaa dubbachuufis ijoolleen teenyatun garee keessa teesseetii barnoota baratti halkanii fi guyyaa amala kee hin beeytu tiktok jala malee gareediin hin dheytu janaajanaa qofaaf deddeemtee barbaadu ni tolchiteeyyuyyaa amma waa'ee warra wal fuudheerra jirraa isin konfoleeyyiin goohadhii isaanurraa arustittii teenyaan waa gaafachuu jira sirritti maxxansii waraabii atilleen ogeessi kaameeraa gurbaan gabaabaadha isin kana gubbaan achi laaleen argu xiqqoo gajja'amee warri akka dhedheeraa haadha gaa'elaatiin madarakii irratti yaamee as afeeraa yaa mardiyaa teenya akkuma argitan guyyaan kun keessanii maal jettee deebistaaf mee asuma keessa osoo warri duraan kajeellaa ta'e qaban akkamiin nu dhiiftee isatti heerumtaa jedhanii himannaa sirra dhiheessanii gammachuurraan jira waa'ee keen dhaqqabu loogaa utiyaa cinki weelkaam aariif kiyya koonfarmi yaa riski yaa gurbaa kijibaa oolu achisiiqii hindaafu haa kennuu kan ana milkeesse arra jaarsa milkii hee dhugaa isiiti الله mee rabbiin haa guutuuf أكبر hee dhugaa isiiti mee rabbiin haa guutuuf haajaa tanaaf taanis gaa'elli haa xiixu walumatti fufee boruu fi iftaanis magaalaa haa fiduuf eeyaa warra dhiiraa tan isin sobdanii kan birraan bari'e kophaa raffiftaniis yeroo gabaabdutti itti haa maxxansu warra hafees rabbiin bareedaa laalee fi gurbaa cinqiin qabne kan riskiis hin dhabne guyyaa eegan malee rabbiin ijoollee teenya konfolummaa tanaan isaan hin adabne haajamaa fardiidhaaf manaa ba'e rabbiin isiniif haa fidu yaa faaxeewwan teenya suutuma deemaamee numa jenne malee gurbaa daran nuti isin daddabne hin الله aarinaa أكبر aaruu hinaarinaa garuu guyyaan kun gammachuu du'aayin godhaatii garaa keessaan takka aamin jedhaamichuu fuuldura keessanis diiniin haa bareechuu tan haajamte hundaaf haa jaaruu fi rabbiin mee bultii gammachuu haa ta'uu maleega hanga guyyaan ga'uufirraa dhorki atis akka mana baankiitti gurraachaa fi diimaan hundi ATM fideesi kaayyachuu meeqaa jira faaxeen osoo janaajantuu onnee banaa dhiiftee osoo hin cufatin leelii biraa ciiftee mixiin jalaa nyaattee isii iyyisiiftee dawaa hirriibaa san rabbiin ajajee fi isii haa taasisu akka qalbi takkaan ganama dammeeytu yaada malee raftee janaajanaan baanan
dilas bu'aan qabduu dhiisaa hiraaruma laallachuulleen beeytan kan sorree godhate hundisiif bilbilaan isiniif dhiiruma kunis nan dabrinii kaanis niin heerumaa jettee qalbii hiruuf irraa dhiisi wallaahi tan rabbiin siif qoode hundinuu hiruma. Allahu akbar. Isin gowwoomsuudhaaf baafatee yoo dhufees maammadoochiin mala isin dhugaa jirtu itti himaa laalaa kan kijibaan deemu yaada kee ilaaleetii duuda sirraa galaa heerumuufiin deemaa duuba maaltu malaa yoo jetteen inni heloo jechaa gara biraa laalaa takka akkas goonaan na amani ganaa sin jeequ galgalaa laal mala dhoynaaniif tan teessus ol kaatee hundi kokkofaltee maanaa yaanni kiyya kun isaaniif ta'uu tan galgalaan ciiftees hiixattee ol kaatee gurraan na caqafte shoshoqomsaa dhiiftee. Yaa nama nagayaa kottu amma nyaata halkan keessa sagalee tolfattee waan namaan jettu san garuu ni yaadatta. Maraataa fi fayyaas numa janaa jantaa ani kan na dhibe jaalala isaanii hangam takka akka mee maashina kamiin herreeydee mizaantaaf. Haalli kun sin baasu firraa dhiisi lakki imaanaan barnoota gattaa ibaradhu kan siif qoode hin dhabdu karaan kanaan likki achi aduun dhiinaan hundarra darbachuun maaliif si fayyada jechoota qiccimoo akka dhukaasa taankii maamila baay'iftee onneetti deemaaf goota akka mana baankii osoo laaltee gartuu akka nama rafeetti ofuma keetiifu of goota piraankii wal hin sobnu qashtii dhugaa irra gaarii firraa dhiiftan malee bakka tanaan qalbii isin seene shirrii ani kaniin jedhu jaalalleen tokkuma maali sharaa sharrii hin taatu barsheerii jaalalti kabbirrii nagayaan ciciifnaa yaa shamarran keenya beekaa isin dhiifne dhiisaa girri. Hordoftoota keenya dhiifama gaafachaa gala deemuu kiyya keessummaan hedduudha waliif beekuu sirrii nagaya dhaammachaa goolabachuu kiyya isin hifachiise osoo nan jibbine misirroota keenyaas rabbiin haa taasisu warra waan hin jirreef waliin sin shakkine arustittii teenya bu'aaf ba'iin jiruu oliif gaggorus an akkanan fedhu jettee kan sokkine. Asumaan ammallee barattoota keenya hadaraa dhaamsa koo hojiirra naaf oolchaa isinitti tollaan qubaan gadi qabaa shaamee foolloo tolchaa warra foolloo diddeessi haa qaceelchu rabbii liinkiin an sheer godheen yuutuubillee dhaqaa haa guddatu godhaaf saabiskiraayibii halkan gaarii bulaa waliin haa qubsiisu jara lamaan rabbii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.